adaraa rabbi namni rabbii kana fudhate sodaatu namni namummaan kee si mararu lubbuun kun si mararu lubbuun kun anis itoon nama sana ta'e maalin ta'a namni jettee jiraattu waaqa ganama isin uume gadameessa baqaqee isin dhalee gudeedaadha keessan sanaaf isin baqaqee isin dhalee isin qabera namni tokko akkana biraan darbine adaraa waaqaaf lafa sheerii qofa naa godha sheeriin maallaqa isin hin gaafatu eessatti immoo sheer naa gootan uummata finfinnee keessa jiru warra Itoophiyaatti sheer naa godha isaan irraan bichi dhimma qabaan hayyeen dhaggeeffadhaaga isin gaafa uummanni akkana ittiin goroo didamu haadhaa torban tokko hoi tanii bira darbituni badhuftu sanuma ji'a shaniin booddee kanuma ittuma fufa kanumatti kanaaf amma kun akka nurraa dhaabbatu warri biyya jiru yaa ijoollee haatiyyeessaa silkiin qabdu ija waraqataan beektu ija silkii beekteen dubbatu utuma silkiin jiraateef immoo maabraatiin hin jiru maabraatii irraa cufanii jiran miitorkiin hin jiru garitti dawwalanitti himatan hin jiru baatee dubbachuudhaaf namni yabbaa kanaa shidhaa jedhu hin jiru yoo baatee dubbatatte maa baatee dubbatteedha dhufeetitti dhukaasa meeshaan gandaa hin jiru milishumteen mee ganda keessa hin jiru milishaan illee meeshaa sarakkabee galee hobootti warra hobootti fudhateerra milishaan laarree milishaan badee katamaa dhokatee jira biyyi baadiyyaarra tokkittiin hin jiru yaa ijoollee isin akka har'aas teessanii lafa jireenya laalaa jirtanii miti dhaggeeffadhaa daraa rabbiin siqaa viidiyoo kana sheer qofa naa godha daraa dhaggeeffadhaa warri uummanni finfinnee keessa jirtu atoo lafa katamaa jirta waan sooshaal miidiyaan keessa ooluu hin argita waan biyyi keessa jiru hin argita yoo gadi baatanii uummanni baadiyyaarraa maadhuma saba kiyya dhiiga kiyya jettanii uu jettanii bita mangistiin deemtanii hiriira nagaan baatanii maal ijoollee sagalee taatanii isin warumti katamaa jirtan isaan garatti bahanii qaban yoo gadi bahanii dubbatatanii yoo guyyaa qaamni seeraatti dhufe qaamni seeraa isaan to'atee dhufe maal hojii dhufe qaamni seeraadhaa hoboo dhufe halkanitti dhukaase xaraka yoo qaamni seeraa dhufe guyyaa to'atee gara galee halkan qaama hobootutti nam'ee duguuga maal hojii dhufeedha ijoollee jarreen keenya bakka lamatti rakkatan kan guyyaatti isin rakkatan kan halkanitti isin rakkatan inni guyyaas bineessa inni halkanillee bineessa kanaafuu isin maal nutti heddan kan baatanii dubban eddii uummanni dhume tole dhaggeeffadhaa warri immoo jechuudha yoo isaan dhaqanii lafallee ni qotanne yoo jedhani attan lafa qotta fidi birrii isin jedha 50 gaafata gabaree 50 gaafattan warri hoboollee kunillee hojima keessan 50 hoboo gaafattan 50 miti gabareen 10 hiddirii waan kaffalate buluun qaba eessaa sanitti fida gabareen kaleessa caakkaa ciree lafa harrasee gootaraatti shumburaa beeqilaa sindee hammaaree gashu qeerraa buqqistanii gattan eessaa fide sin qallaba birrii fidee osoo hin bata itti seentanii ajjeettanii kaatanii ganaa harraba keessaa kuttanii asfaaltii irratti darbattan eenyuun oromoo kan ajjeese oromoo isinoo walii galtee hin qabne maaliif namni isinitti hin xaphannere maa namni dhufee gorodde isinii tolan iyyuu itoon isin ta'eyyuu itoon jaritti kana warra faannoo kana ta'eyyuu cirii keessan xarageen deemaani maarree isin walii galtee hin qabdan kan beekumsa qabdan sammuu qabdan isintu dura afaan keessan banee garaacha keessan jiraattan itoo garaan namaaf jiraattanii otoo biyyaaf jiraatte isin lama walitti dhuftanii maa tokko hin ta'e itoo tokko taatanii inni laga jirus ijoollee dhiiga keenya inni gubbaa jirus dhiiga keenya toottanii irratti mayyattanii maa kun dhufa tole warri katamaa teessee amma zin jettee namaa katama sagalee ta'uu ijoollee sooshaal miidiyaa kana irratti teessanii amma dubbii amma afaan keessan dubbate baatanii kan sagalee taatan kan irraan dubbanne gaafa biyya galtu jechuudha waan seeggatu qoo nyaatta waagaa ta'e muka nyaattanii wa jiraattanii mee naannoo amma namni 27 kunitti du'e jechuudha biyyi sun waan inni hoomishu beektanii biqilaan achiidha shumburaan achiidha midhaan callaa kan akka xaafii kan akka daashillaa kan akka maashillaa kan akka daashillaa achii dhufa kan akka callaa kana fa'i achii dhufa gammoojjiidha waan ta'eef qilleensa ho'aa ofitti harkisa baddaama maaltu jira garbuu torba baddaan sirriitti kana oomisha wal keessa deemee kan dhufu eessaa immoo dhufa immoo kun immoo makiinaan immoo isaa fida lafa katamaatti fida lafa katamaatti gaafa fide warri katamaa warri hojii mootummaa hojjettee jirtu birrii nyaattee bultaa wayi birriin keenya midhaan sii ta'a isumaan gabaree irraa baatee bittee obbushita gabareen qotee fidu malee eessaa dhufaree gabareen gadi ba'ee harrasee gashu sangaa waan ittiin qotuun qabu gabareenis biyyaan jiru jaarsi kaleessa midhaan akka itti facaasee akka itti haramee sanyii kana barakaa harka isaanii sisaayii keessa gashanii hojjetanii gashan hin jiru qaltanii harraba keessaa kuttanii gattanii hajjeeftanii yoomsitanii qorqoree qunqumxaan gootanii lafa nu keessan biyya nama beekumti qabu biyyarraa buqqistanii fixxan hayyee kan kana godhe eenyure soma oromoo kan oromoo garbummaa ta'e eenyure soma oromoo mataa kee diinummaa singoon
xilaanni keessa dhufes lafa keessatti dhaabbata aayee lafti kun immoo nama kamiifuu wal maqixa miti nama kamiifuu lafti kun nama yaa ijoollee lafa nyaatanii fixanii lafa nyaatee nama fixamanii lafa nyaatanii fixanii nagaanuu buusaa abbaan barbaadaa bush abbaan barbaade waan barbaadaa nuti baanee nagaan galuu biyyi keenya biyya nagaa ta'u haadholiin keenya abbootiin keenya haati hiyyeessaa abbaan hiyyeessaa maan walaa tuqam maa qabeenyi abbootii barbadaa qabeenya moo maal gotan isin warumti hoboo kunillee sangaa mooraa keessa horii torba yaaftanii kan qaltanii kan gurguratanii nyaattan eessa gestar karsii keessa naqatte maal goota caakkaatti dhukaaste faannoo kamiin baatee ajjeefte amaara kamiin baaftee ajjeefte daangaa oromoo kamiin alaabaa kamiin naa dhaabdee eessatti bilisoomsitee gannu bilisoomsitan biyyee kana keessa qottanuun keessan hayyee namni ni dogoggora ni balleessa adaraa yaa namaa adaraa yaa ummata adaraa namni gurra qabdu adaraa namni kana ilaaltee gadditu araara barbaada nagaanuu buusaa adaraa rabbii la zigoo haraar isinii jedha ilaa nuti zigoo isinii jedha isin kadhanna nuti humna isin qabna namni yoo dubbanna maal jette namni nu walaan jedhu hin jiru maalii fi barris badii namnis barri badii keessa jirra yaa nama yaa ijoollee isin kadhanna yaa namni arrabni kee dubbii beeku bayii dubbadhu furmaata nuu godha waan barbaada ta'uu yaasa daggala keessa jirtu atis dhiiga keenya koottuu gali lafa kaayii dhiifama gaafadha dhiifamuun wal gaafadha nagaanuu buusaa seeraan jiraanna yaa ijoollee amma yoomitti wal xaraddan namni gaafa lafarraa dhufe eenyuuntu busha maaltu bule maaltu jiraata amma yoo jireenya kun akkanatti itti fufee jechuudha dhugaa waaqaa yoo jireenya kun akkanatti xoorinatti kun akkasitti itti fufee gabareen bahee iddoo qotu qabu gaafa dhaqee qotee fi dibirraa manas hin jedha kuma yoo innaa hasmaraan gahee nana amma itti dhadhe fide 50,60 siin jedha innaa facaasisillee akkasuma siin jedha eshi gabareen isa qotee fidee qoturee maaluma nyaatumi ani immoo dhugaa rabbi xanneen na ajjeesu irra xoorinatti na ajjeeftu xanneen na ajjeestu amma booda immoo xanneeti isin fixa isin warra as keessa jirtanii sin jaati keleetti mastarraa kennaa daangaa akkasitti kabachiisaadhaati asirraa dhuunfaa nagaan buusaa eessatti galla gaafa gallummaa garamitti galla injettaniiti asumarra taa'aa dhuunfaan beektani silaa gara dubbiin itti deemaa jiru beektani ittu badhaa yaadaatti xixila mee garamitti deemaa jira biyyittii kun uummanumti kun garamitti deemaa jira jedha yaa Dr. Abiy Ahmed Adaraa yoo dandeessu ta'ee sin hubuu Adaraa rabbii si kadhanna yoo dandeessu ta'ee immoo karaa ta'een kootu jaarsa lakkaa'e abboo jaarsa lakkoo ta'e warri daggala keessa jiru jaarsa daggalatee dhufee dhiifama gaafatanii walitti nu hararamate nagaa nu buusa nuti nagaa barbaanna ani dhugaa maan inni jedhan sun inni narkaa bade Tigree miti maan maqaasa walaaltaanu naa bushu ani dhugaa waaqa walaaltamtu naa bushu garuu inni keessa hin du'in namni koos hin du'in qabiyyeen abbootii keenya sin saamame dubbii kan fidda dhaxxanii immoo dhukaastan itoo galmaan geessanii faannoo keessaa naannoo gammoojjii kana jechuudha eessa turtan warra hobaa isintu daggala sana qabatee jira miti akkamitti namni 27 du'ee eessa jirtaree karsii keetti guuratte wayin immoo haadha namaa tokko bira ciisuu deemtan kanuma hojiin keessan yoo haati abbaan Oromoo ta'e haata maara taate sila dura wal fuudhan ijoollee 8 ijoollee 9 wayirraa godhatanii dirsaa niitii gargabaaftanii dirsaa ajjeeftanii harraba keessa butanii niitii achitti gudeeddan kan hojiin keessa dhugaa rabbii maaluu gootanii umaanuun gone yaa hoboo umaanaan gone yaa saqaama mangistu umaanaan gone huma hojii keessa kutti ganaa tokko hojii keessa gadisanii godhattan isin kan biyya nurkaa balleessa kan nuti qeesse kan namummaa keenya kan maqaa nutti boggaasee isin kan nama gannu godhe yookiin immoo tuumamee waan gaarii hojjetanii nu gammachiistanii namni qooqasaa hidhateetti bayee waraana biyyaan loltanii biyyaan loltanii biyyaan loltanii humaallee nu godhu waanuma tokkollee